Daka galana Jalal tikeko Kotu nabasi Yada dieko Vela Ruzi Waqni unduma keenya kana Kaya finjao tike waan baay'ee nama gaddisiisu Osorarazu waan baay'ee nama cabsu yeroo ammaa Anda kolla fa'oofe Sudaanii fi hedduu tokko nama gaddisiisa jireenya gabaabduu Istoofiti jireenya guyyaa abarseen muraasa Qilleensa qabeedha wal xireeffachaa wal baasaatii jira. Mucaan kuni nama koomedii hojjetudha. Nama sooshaal miidiyaa irratti beekamtii qabudha. Nama qoosudha. Lubbuun isaa eenyu akka baasee hin beekamu. Garaan dhiigni isaa marmaraa keessa akka jiruu fi hospitaala Phaawulos akka jiru kan dubbatamaa jiru. Wanti miidiyaa irratti dubbatamu baay'ee isaa soba jedhee ilaalaa ture. Garuu dhugaa akka ta'ee fi hospitaala akka seene namni isa gaafachuu barbaadu akka achi dhaqudha. Namni isa wajjin gaddisiisu lubbuun isaanii darbaa jira. Harki namaa akka baasee namni akka ajjeese kan odeeffamaa jiru. Guyyaa kaleessa galgala halkan hoteela tokko keessatti maqaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf dhiisuudhaaf wanti biyya keenya keessatti yeroodha gara yerootti dhaloota irratti ta'aa jiru. Lubbuun dhalootaa karaa malee ba'aa jiru. Iddoo tokko nama gaddisiisa. Maaltu akka nutti dhufaaf jiru? Maaltu akka nutti dhufe? Akka Oromootti, akka sabaatti baay'ee nama gaddisiisa. Mucaan kichuu ganaa kaatee bakka garaa isaa hin geenye mul'ata isaa hojii hojjechuudhaaf miidiyaa kanarratti deemaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Keessattuu seenaan Oromoo baay'ee kan nama gaddisiisu. Eega namni darbee eega lubbuun darbee seenaa isaa guyyaa inni rakkoo himate gadi baasanii dubbatan. Dhaloonni baay'ee kan garaa nama raasanii warroonni isa wajjin haasa'an gadi baasanii dubbachaati jiran. Dhugaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Yeroo lubbuudhaan jirru oliin gargaarru, yeroo lubbuudhaan jirru ol bira dhaabbannu, yeroo lubbuudhaan jirru mul'ata keenya galmaa geessisuudhaaf hin hojjennu. Eega namni tokko lubbuudhaan darbee booda seenaa nama sanii gadi baafne akkas naan jedhee ture, akkas jennee turre, kana mari'annee gurre waan akkasiitu deema. Hojii miidiyaa kanarratti bal'ifachuudhaaf osoo hawwii qabu humna dhabee akka namaa mari'ate kan dubbatan. Dhugaa hedduu akka nama gaddisiisa. Namni garaa waamee hojjeta biyyaaf, sabaaf, lammiidhaaf jedhamee yaadamu. Waanuma daqiiqaa, waan muraasa lubbuun isaa maal akka dhibameen isaa oduun dhaga'ame duuteen isaa rakkatee gargaaraan isaa oduun dhaga'ame awwaalaa dhageechisuun dhugaa akka sabaatti akka biyya keenyaatti waan hedduu tokko nama gaddisiisudha. Taatee yeroo ammaa kana ta'aa jiru. Rabbumti qofti dhaloota keenya kan darbe kan dhufuuf Rabbi nagaa nuuf haa buusu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif kaatee bakka garaa isaa hin geenye mul'ata isaa hojjetee galmaa hin ga'anne nama ganaa bishaan isaa na'uudhe namni jireenyi maal akka ta'e of keessatti nagarre ganaa nama guddachaa jiru nama baratee galma hin geenye nama hojjetee galma hin geenye hawwii keessa isaa jiru baasee oduu namatti nagarsiifne. Injaan baree malee xumure nama qoosaadha nama baay'ee bu'aarsu. Anda kolla fa'oofe Sudaanii fi Finfinnee fidaa Istoofiti abarseen Qilleensa qabeedha nagarrama malee biyyi keenya kaleessa nagaa qabdu dhalootaaf Itoophiyaan fakkeenya taatu yoon biyya keenya galla jennee hawwii guddaadhaan eegnu har'a akka qoosaatti akka qallitti lubbuun dhaloota ganaa guddattuu biqiltuun yoo nu jalaa dhuman abdiin keenya boruu maalidha? Rabbi obboleessa keenya kana boqoteera waa gochuu hin dandeenyu waa jijjiiruus hin dandeenyu garuu isa uume isa guyyaa jiraate kana kenneef kadhannaa godhaa fi maatii isaaf hiriyoottan isaa wajjin hojii kana hojjetaniif nuuf abdiidha mul'ata keessattuu warra miidiyaa kanarra hojjetuuf fakkeenyadha. Baay'een keenya fakkeenya godhannee nama hojjennudha. Dhugaa hedduu akka nama gaddisiisa. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Maaliif
lammiin keenya akkuma baalaa harcaati akkuma baalaa lubbuun akka tasaa ba'aati eega lubbuun darbeellee baay'ee kan nama gaddiistu dhiigni isaanii akkuma loleetti qoosaatti fagumaa isaaniillee odoon argatiin yeroodha gara yerootti waggaadha gara waggaatti lubbuun obboleeyyan keenya akkuma qoosaatti baatee yoo dhangalaatu dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Acee akkatti dhabne yeroodha gara yerootti waggaadha gara waggaatti dhaloota biyyaaf ta'an dhaloota sabaaf ta'an akka qoosaatti akkatti yoo dhabnu dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Nama biyya isaatiif lammii isaatiif waa guddaa hojjetu gana mucaa mul'anni isaa galma hin geenye haala kanaan garaatti yoo hambisan namatti dhaga'ama. Waaqaan hedduutu akka hin gaddi maali waa baay'eeti isaaf waa baay'ee laala gana waan lubbuu isaatiif boqonnaa isaaf haa kennu maatii isaaf jajjabina haa kennu. Yaa obboleeyyan keenya keessattuu warri aartii keessa jirtan ani nama guyyaa viidiyoon gargaarsaa tokko dhaggeeffatamu sabni biraa nama rakkate tokkoof garaa raasee gadi ba'ee dubbata. Ani hedduu baay'ee kan natti dhaga'amuuf hedduun kan na gaddisiisu uummanni keenya rakkataa irraan dubbatu nama beekamtii qabu irraa malee. Guyyaa rakkate tokko guyyaa gargaarsa barbaadu tokko nama keenya biraan dhaabbannu hojii inni hojjetu biratti hin jajjabeessinu. Kanaa booda beekamtii argata mucaan kun hojii dinqii hojii gurguddaa hojjetee jira. Amma kanaa booda maqaan isaa kan hojii akkanaa hojjetee ture jechoota akkanaa dubbatee ture waan akkanaa hojjetee ture. Kanaa booda waa'ee isaa odeeffama wanti isaa kanaa booda waan aga lubbuun jirtu miti. Mee warri sagalee kana dhaggeeffatan obboleeyyan keessa hojii hojjetan irratti jajjabeessaa dura dhaabbadha itti dhiyaadha hiriyaa ta'aafi. Maaliif lubbuun dhaloota keenya hojii gaarii kan hojjetan nama fuulduratti fudhatama kan qaban karaa tasaa beekaa lubbuu isaanii dhabsiisaati haadha jalaa kutaa abbaa jalaa kutaa hiriyoota biraa hambisaa mul'ata karaatti hambisaa kan jiru warruma isaan caala humna qabu warruma isaan caala dandeettii qabu dhiiga dhaloota keenya karaatti hambisaati akkatti dhangalaasaati kan jiran. Dhugaa rabbi namni dhukkubsateen saawudoo dhagaamne akkamitti du'eensaa dhagaama. Qarooje keenya nu dhabsiisaati jirani dhugaa rabbi maaliif akka ta'e qofa natti dhagaama. Maaliif namti beekamtii qabu ijoollee keenya keessa maaliif dhumaa maaliif boqonnaa dhabde biyyi keenya aga yoomitti wanti kun. Ani eega aceen boqoteeti. Jireenyumti jiraattamuyyuu soba fakkaattota isaa kan ta'an kumaata badhamni waggaadha gara waggaatti yeroodha gara yerootti sa'aatii isaa eeganii እና hedduu takka nama gaddisiisa waaqa hedduu takka natti dhaga'ame hedduu takka hin gadde waan boqonnaa isaaf haa kennu dhugaamaan jedhan yaa Oromoo miliyoonni 60 yoomiif ani dhugaa hedduu takka naare viidiyoo waraabuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame waaqa waan boqonnaa isaaf haa kennu kadhadhaafi